Nagajirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaam harri qaammeessa Itiyoo Telekoom dhaabbata Faana Broadcasting Corporate waliin ta'uun guyyaa kan siin wajjin tura jechuudha. Kanaaf qaammeessa akkuma jalqaba kaas dhimma Itiyoo Telekoom irratti mareechaa wajjin turram. Isaaf immoo keessummaan of biraa qaba. Keessummaan koo ittaanaa hojii raawwachiisaa Itiyoo Telekoom obbo Tarreessaa Bal'axaatiin isaan wajjin marii taasifnam. Obbo Tarreessaan marii taasifnuuf eeyyamoo ta'uu keessaniif maqaa hordoftoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinis dhuftanii nu gaafachuu keessaniif ulfaadhaa. Ayyee. Mee gaaffiin koo jalqabaa osoo hin taasisee kan jedhu Itiyoo Telekoom yeroo ammaa maamiltoota meeqa qaba? Keessumattuu fayyadamtoota sarara bilbilaatiin haa ta'u, fayyadamtoota intarneetiin haa ta'u. Itiyoo Telekoom maamiloota baay'ee qaba yeroo ammaatti walumaa galatti miliyoona 78.3 ol qaba. Kunis egaa maamiloota isaa keessaa lakkoofsa guddaa gara 98 harka 98 kan fudhatu maamiloota moobaayilaatii kanneen hafan immoo kan akka biroodbaandii kan akka bilbila manaa akkasumas tajaajiloota value added kan jennurree kan irratti qaban walumaa galatti garuu tajaajiloota kana gurguddaa sadan kanaan kan sagalee yommuu jennu kan manatti galu kirriidhaan jira kan moobaayilaa jira intarneetiin immoo fixed broadband kan jennu jira walumaa galatti egaa miliyoona 78.3 qaba. Kanaanis Afrikaarraa lammaffaadha. MTN Nigeeriyaatti aanee telekoomii isa guddaa addunyaa jedhame addunyaa irrattis dhaabbattoota gara 778 ta'an keessaa 17ffaa irratti argama jecha. Ayyee. Isaan amma kaasne keessaa kan intarneetii meeqa? Kan intarneeta yommuu jennu lamaaniin jira gaa moobaayilii fi fixed broadbandiidhaan. Kan moobaayilii irratti fayyadaman gara miliyoona 40 sana keessa. Kan fixed broadband immoo 770 olidha kan isaan jiranii. Fixed broadband yonnaa jennu kirriidhaan isa manatti galu jechuu keenya. Sararaan jechuudha. Sararaan isa galudha. Isaan immoo gara 775 olidhaan. 775. Kan bilbila manaas gara 800ti. Kunis egaa tajaajila yeroo ammaatti moobaayiliin irraa fudhachaa jirudha kan tajaajilli bilbila manaa kuni lakkoofsa kanaan jiru jechaadha. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom keessumattuu waggaa bara darbee fi barana keessatti kan ilaalamu hojiin isaa ilaalamu keessaa tokko dhimma 5G'ti. 5G'n sadarkaa addunyaatti beekama. Sadarkaa Afrikaatti kan nuti yookiin kan jalqabaate yookiin immoo biyya muuxannoo qaban keessumattuu 5G hojiirra oolchuun wal qabatee muuxannoo qaban jedheetii yaada akka dhuunfaatti. Gaaffiin koo maanni tajaajila 5G kan akka biyyaatti magaalota meeqa keessatti kan hojiirra oolaa jiru kanneen biroo keessattuu babal'isuuf wanti yaadame maali? Itiyoo Telekoomiin egaa kan itti beekamu akkuma biyyoota kaanii teknooloojii haaraan yommuu dhufu dafee teknooloojii kana lammiileen biyya keenyaas akka isaan fayyadamanii dura bu'ummaan deema. Akkuma amma jette dhaloota shanaffaasa jedhamu kanas biyya keenyatti bara akka lakkoofsota Awurooppaatti 2022 irratti biyya keenyattis hojiirra oolchineerra jechaadha. Egaa dhaloota shanaffaa yookaan 5G jedhamu kun irra aantummaatti kan inni adda ta'u ariitii guddaa qabaachuu isaati. Ariitiin kun immoo kan inni barbaadamu keessattuu yeroo ammaa bara dijitaalawaa kanatti wantoonni akka sammuu namaa bakka bu'anii sammuu namaa yommuu jennu dafee murtoo laata. Konkolaataa ibsaan tiraafikiin ootti dhufe dafee dhaaba. Wantoota bukkee isaa jiran irree ni ilaala. Hamma sanaatti kan inni murteessu kan dandeessisu ariitii kan qabudha jechaadha 5G'n konkolaataa mataa isaadhaan kan oofuu akkasumas warshaalee adda addaatti immoo fakkeenyaaf investorri biyya alaa taa'ee industirii zoonii Itoophiyaa keessa jiru tokko keessatti oomisha qabu oomishni isaa sun akkamitti deemaa jira eenyu maal hojjechaa jira meeqa oomishaa jira kan jedhu salphaadhumatti laayivii biyya jaallate taa'ee akka inni ilaalutti illee kan dandeessisudha jechaadha. Kanneen hafanis kan akka smart city jennu smart city yommuu jennu egaa magaala tokko keessatti haalli sochii namaa haalli tiraafikaa
waan hundi waan achi keessa socho'urree dijitaalaa akka ta'u jechaadha. Fakkeenyaaf tiraafikaa yoo laallee eenyutu ibsaa cabsee bahee eessatti karaan cufamee jira kan jedhu biiroo masaa taa'ee akka laaluuf jechaadha. Kana ariitiidhaan laayivii yeroo sana akka arginuuf kan nu tajaajiludha. Kana giddu galeessa godhachuun Itiyoo Telekoomiin irree dhaloota 5 kana kan inni Itoophiyaatti fide jechaadha. Magaalota akka Adaamaa irratti kan inni jalqabe Finfinneetti aansee akkasumas kan akka Harar, Direedawaa, Jijjigaa magaalota 6 kan hiiqan amma fayyadamoota dhaloota 5ffaa kan jennu kanaati. Akkasumas bakkeewwan hafanittis babal'isuun kun cimsinee kan itti fufnu ta'a jechaadha. Keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti amma bakka muraasa amma magaalaa Finfinnee jennu malee bakkeewwan muraasa tajaajilli kun kan kennamaa jiru. Isaaf wanti yaadamee jira laata bakka hundatti akkuma magaalota kan biraa waliin ga'uuf hojjetamaa jiru yookiin hojjetamuuf yaadan kan magaalaa Finfinnee isaatti keessatti hammatamaa laata. Sirriidha. Kan Finfinnees paaraaleeliidhaan babal'achaa jira amma. Yeroo jalqabamu bakkoota muraasan ikonomikaalii baay'ee aktiivii ta'an bakkeewwan akkasiitti ture kan jalqabame. Amma garuu baay'ee bal'atee jira. Hamma awutiskertii yookaan magaalaatii bahuu gahuutti jechaadha. Ammas akkuma tekinooloojii 3G'n soo dhufu akkasuma ture, 4G'nis akkasuma ture. Isa kanas akkasuma iddooma hundaattuu fayyadama isaa ilaalamee kan babal'atu ta'a jechaadha. Kan Finfinnees achuma keessa jira. Bu'aa maal fidame? 5G'n egaa akkuma biyya keenyaatti soo ilaallee Itoophiyaa dijitaalomte dhugoomsuu jechaa jirra. Kana keessatti immoo innis shoora mataa isaa qaba jechaadha. Fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti soo ilaalle 5G fayyadamuu keessatti warshaaleen adda addaa jiru biyya keenya keessatti keessumaa Finfinnee industirii zoononni naannoo Finfinnee jiran irree jiru. Isaan irree kanaan fayyadamoo ta'anii jiru. Akkasumas magaalaa Finfinnee soo ilaallee Adaamaa fa'aa soo ilaallee Smart City hojii kanatti galanii jiru. Isaanis sirriitti Smart City isa jennu magaalaa smartii taate kan uumuu keessatti isaanis tekinooloojii kana itti fayyadamaa jiru jechaadha. Tajaajilli haaraa kan teeleebirriitiin akkasumas immoo 5G'tiin dabalataatti haaraan kan amma hojiirra ooluuf yaadan. Kanatti fakkaatutti kan viizaa faana wal mallatteessine natti fakkaata. Innis rimitaansii isa jennu teeleebirriin hojjechaa tureera biyyoota gara 55 faana. Amma immoo inni viizaa faana walii galle viizaa akkasumas baankii Abisiiniyaa faana walii galle kun immoo caalmaatti namoonni karaa salphaadhumaan addunyaa faana akka isaan faayinaanshalii wal quunnaman kan godhudha. Kunis biyya keenya keessatti viizaa kaardii namoota muraasatu qaba jechuun akkaawuntii intarnaashinaali ta'e jechuudha. Inni kun immoo amma eenyuyyuu teeleebirrii super aappiitti fayyadamee viizaa kaardii kana dijitaalii virchuwaalii jenereetii gochuu danda'a jechaadha. Kaardii sana baay'ee karaa salphaa ta'een kan jenereetii goonu super aappii irra galla maay viizaa kan jettu jirti ishee tuqnaa isaa booda reejister jenna sa'aatii tokko akkas ture waan hunda veerifaayii godhee edda mirkaneessee lakkoofsa sana nu erga jechaadha. Lakkoofsa sanaan namoonni ala jiran isatti beeksisne jechaan akkuma biyya keessa jirrutti akkaawuntii sana laannee fi qarshiin kun irree achiin salphaadhumatti darbuu danda'a jechaadha. Teeleebirriirra yookiin immoo tajaajiloota kanneen biroorra keessumattuu teeleebirriirra wanti adda taasisu jira laachaa viizaa daayirektiiv teeleebirree miti jedha wantichi waan ta'eef. Teeleebirree mitiin inni lammaffaa inni tokkoffaan viizaa virchuwaal viizaa kaardiidha. Inni lammaffaan immoo teeleebirree miit app inni jennu immoo akkuma super aappii biyya keenyatti fayyadamnu biyya alaarraa immoo teeleebirree miitiidhaan aappii kana daawunloodii godhanii isaan namoonni alaatii viizaa kaardii qaban kun viizaa akkaawuntii qaban qaxxituma gara teeleebirrii biyya keenyaatti erguu danda'u jechuudha. Kallattiidhumaan erguu danda'uun. Kun egaa viizaan gara biyyoota 190 oli kan viizaa kaardii kana fayyadaman. Amma teeleebirrii remiitaansiidhaan kan funaanaa turre kan biyya keenyatti ergaa turan gara biyyoota 55ti jenneera. Kun egaa guddaadhumatti harka 2-3
kan accessibility yookaan ga'umsa namoonni biyya keenyatti qaban kan guddisudha jechaadha. Akkasumas currency baay'ee illee supportii kan godhudha. Biyyoota kamirraayyuu itti fayyadamanii biyya sharafni biyya alaa akka inni dabalu ni taasisa. Sirrii. Sharafni biyya alaan dabalaa namoonnis biyya keenyatti erguudhaaf of hin jibbanii of jibbuu jechuun baankii dhaqee erguuf irree yerootti fudhata. Ibin kaffaltiin isaarree relatively inni kun wal bira qabnee olaallee kan hir'isudha. Kuni sharafa biyya alaa biyya keenyatti akka galuuf shoora guddaa qaba jechuudha. Eenyutu tajaajila kana argata laata? Ragaalee yookiin odeeffannooleen arge keessaa tokko maa inni tajaajilli haaraa kun fayyadamtoota teeleebirrii gara miliyoona 47 ol ta'an akka isaan tajaajilus waan ibsame tokko jiru yookiin waan himame tokko jira. Warra teeleebirrii qofa moo warreen kaanis fayyadamuu danda'u? Dhugaadha. Kan fayyadaman teeleebirrii irratti waan ta'eef maamiloota teeleebirriiti. Maamiloonni keenya kan akka jirutti akka waliigalaatti miliyoona 78dha. Kan teeleebirrii immoo miliyoona 47dha. Kan teeleebirrii har'a miliyoona 47 akkuma jirutti fayyadamaa waan jiraniif kallattiidhumaan galanii fayyadamuu danda'u. Kanneen hafanis harka isaanii irra jira. Teeleebirrii aappii Google Play irraa yookaan App Store irra galanii sana daawunloodii godhanii yeroo jaallatanitti fayyadamaa isaa ta'uu danda'u jechaadha. Mee gaafuma kan waliin wal qabate keessumattuu amma dhaabbanni Itiyoo Telekoom tajaajilawwan haaraa akkuma jennee san jalqaba dhaloota lammaffaa ture san booda dhaloota sadaffaa yookiin 2G, 3G, 4G yookiin dhaloota afuraffaa amma immoo dhaloota shanaffaa saniin alattis immoo amma akkuma amma kaasaa ture kan viizaa waliin wal qabate isaa ta'u teeleebirriinis teekinooloojiiwwan hedduu kan inni hojiirra oolaa jiru. Garuu dhaabbilee wal fakkaataa akka isaa karaa sadarkaa addunyaa jiran wajjin kana caalaa dorgomaa akka ta'uuf maaltu hojjetamuuf yaadame yookiin maaltu hojjetamaa jira? Telekoomiin egaa akka dhaabbata sakaanii miti istaandardii mataasaa qaba. Biyya kam faanayyuu salphaadhumatti nam tokko wal bukkee qabee ilaaluu danda'a. Akka dhaabbatoota sakaanii biyyuma tokko keessatti axxiramee kan ilaalamu miti. Fakkeenyaaf Itiyoo Telekoomiin fireemworkii ITOM jedhamu fayyadama. Enhanced Telecom Operation Map jedhama. Maal jechuudha? Kana jechuun dhaabbattoonni telekoomii irratti hojjetan hundi walitti dhufanii kan uumanidha. Kana jechuun adeemsi hojii tokko asumatti waajjirri tokko baasee hojjetata ta'uu hin taane internationally telekoom opereetoroonni kan isaa walitti fidanii akkanatti hojjetamuu qaba kan jedhan achumaa fudhatamee kan mataasaa kastomaayizii godhata jechaadha. Akkasumas best practice onnis jiru biyya tokko keessatti akkamittiin guddatanii akkamittiin kanarratti firii guddaa fidanii kan jedhu kan walii qoodamudha jechaadha asirratti. Itiyoo Telekoomiinis miseensa kanaati. Kanaaf waan inni hojjetu hundi internationalirree kan dorgomsiifamu kan ilaalamudha. Kana keessatti egaa tokko kan waajjiroota biraa faana walitti fidamee akka addunyaatti ilaalamu lakkoofsa maamiloota isaatii akka sila jenne kun salphaadhumatti nam tokko weebsaayitii GSM irra galee associationii kanarra galee ilaaluu danda'a. Yerooma hunda wal bira qabanii ilaaluchaadha. Inni lammaffaan dorgomummaa kee karaa gatii kaffalchiistudha. Karaa kanaas Itiyoo Telekoomiin eessa jira kan jedhu eenyuyyuu galee unutu hojjeta ta'uu hin taane qaamota biraatu hojjeta kan akka GSM jedhamus jira. Kunis opereetoroonni walitti dhufanii kan uumanidha. GSMA kan jedhamu associationiin isaa jira. Kanas Itiyoo Telekoomiin ammas miseensa isaa ta'an isa kanaasi. Kanarrattis Itiyoo Telekoomiin fakkeenyaaf sagaleedhaan addunyaa irratti isa dhumaa rikkaashii akka ta'e akka gatiin isaa rakkasaa gadi bu'aa ta'e daataadhaan irree akkas lammaffaarra akka jiru ni agarsiisa jechaadha. Egaa gatiin kun gadi bu'aadha ol ka'aadha kan jedhamu kiisii nam tokko tokkoo keessa waan jiru ilaalleetidha. Actually isaan garuu waan ittiin safaran qabu akka addunyaatti jechaadha. Akka addunyaatti ilaalanii namni kaffaluu waan danda'u maaloo isaa ilaalanii jechaadha. Purchasing power parity isa jedhu ilaalcha keessa galchanii kuni sadarkaa kanarra jira kan jedhurree kan baasanidha jechaadha. Ammas Itiyoo Telekoomiin dorgomaa cimaa ta'ee akkuma amma jiru itti fufuudhaaf ammas tarsiimoo waggaa 3 baafatee hojjechaa jira. Tarsiimoon keenya kunis
guddinaan itti fufuu kan jedhudha. Kunis amma yoonaatti guddachaa dhufneerraa gabaa Itoophiyaa irrattis gahee guddaa fudhachuudhaan dhufneerra. So kanarrattis ammas dorgomaa ta'uudhaa fi istiraatejii baafneen jechaadha. Gara maamilaan maal hojjechuu qabnaa? Dijitaalawaa gochuudhaan biyya keenya keessatti shoorri keenya maalidha? Maal hojjechuu qabnaa? Maamiloonni keenya akka nu faana turaniif maal hojjechuu qabnaa? Fakkeenyaaf teelee birriin isa keessaa tokkodha jechaadha. Maamiloonni keenya akka nu faana turaniif akka isaanitti toluuf waan barbaadan hunda salphaatti akka argataniif wantoota furmaatota akkasii yookaan soolushinoota akkasii ammas cimsinee kan tarsiimoo sanaan itti fufsiisnu ta'a jechaadha. Dhaabbileen biyya keenya dhaabbileen hedduun ni jiru. Egaa dhaabbanni Itiyoo Telekoom immoo dhaabbilee biyyoota keenya keessaa dhaabbata cimaa, dhaabbata guddaa akkuma amma jennee kanatti sadarkaa Afrikaa sadarkaa addunyaatti beekamu. Kanaaf akka dhaabbilee fakkeenyaaf amma dhaabbanni daandiin xiyyaara Itoophiyaa maqaa biyyaa ijaaruu keessatti biyyittii beeksisuu keessatti beekamu. Itiyoo Telekoom. Dhugaadha. Itiyoo Telekoom irree international presence isaa yookaan addunyaa irratti jireenya isaa baay'ee itti guddisaa dhufeera. Nuti egaa addunyaa irratti beekamuu miti kaayyoon keenya lammii keenya tajaajiluudha. Biyya keenya dijitaalawaan geeddaruudha. Yoo kan hojjennu garuu akkuma amma jettee addunyaa irratti immoo wantoota tokko tokkoon beekamuun ni dhufa jechaadha. Fakkeenyaaf Itiyoo Telekoomii yoo ilaalle keessumattuu yeroo ammaa diinagdeen Itoophiyaa akka dijitaalawuuf sochii inni gochaa jiru biyyoota addunyaaf biyyoota Afrikaaf irree fakkeenya ta'ee jira jechaadha. Keessumattuu gama barnootaatiin amma fakkeenyaaf giddu galeessa muuxannoo Adwaa keessatti kan agarsiisnu jira. Achitti irree dhaabbatoota addunyaarraa adda addaarraa dhufanii namoonni do'atanii bakkee kaanitti wanta lafa bu'een arginu. Itiyoo Telekoomiin garuu lafa buusee sirriidhumatti sektoroonni kun akka isaan fayyadamaniif lafa bu'ee hojii jalqabeera kan jedhudha. Kanaan akkuma jennee Itiyoo Telekoomiin lammii isaa yommuu tajaajilu namoonni isa ilaalan immoo addunyaa irratti sadarkaa laataniif immoo ni dhalatu jechaadha. Kana nutis murannoodhaan kan akka enerjiitti akka kaka'umsaatti fudhannee kanarree kan itti fufnu ta'a jechuudha. Baay'ee garagalitti haa dhufnu laata. Itiyoo Telekoom bara 2016 meeqa argachuuf karoorfatee meeqa argate? Akkuma beekamu bara kana biliyoona 90.5 ture kan inni karoorfate. Kan inni galche garuu biliyoona 93.7dha. Kunis karoora isaa harka 300dhaan akka inni raawwate agarsiisa jechaadha. Kun egaa tajaajiloota dirqama lammummaa kana bahuudhaan Itiyoo Telekoomiin ofis bushaa baasii isaas babal'ina neetwoorkii kanas kan akka 5G, 4G iddoon geenyes jiru isaaniinis waliin ga'uudhaan kana hunda hojjetee babal'isee galii kana mirkaneesseera jechuudha. Maal hojjeta? Akkamitti hojjetee milkeesse? Inni baay'ee ulfaataadha akkuma jedhame. Yeroo har'aa irratti baasiin baay'ee guddata. Galiin immoo humna namaa faana deema. Kan egaa baalaansii godhanii wal bira qabanii dhuma tokko taa'anii nan dadhabee ta'uu hin jenne Itiyoo Telekoomiin ilaalcha inni ittiin deemu yoomiyyuu akkuma Telekoomii warri kaanii konneektiviitii kennuu miti. Amma har'a Telekoomii warri kaanis akkuma durii ani Telekoomii laachuuf yookaan konneektiviitii laachuudhaaf an uumame siim kaardiin gurguraa intarneetiin gurguraa jechuun nama hin jiraachisu. Itiyoo Telekoomiin irree kana. Namoota baay'ee irree yoo ilaalte irraa maaliif Itiyoo Telekoomiin takka faayinaansii keessa galaa takka maalii keessa kuni uumamuma addunyaati har'a. Akkas ta'uu baannaan jireenyi ni ulfaata. Telekoomii irraa gara teek kaampaaniittidha kan deemamuu qabu nutis kaayyoo sanaan deemna. Kanaaf nuti irree revenue streamii yookaan galii karaa adda addaa haaraarree uumuudhaan fakkeenyaaf akka teelee birrii galii addaatii dijitaalawaa kamiyyuu keessa jechaadha galuudhaan
galii kana guddisuutti deemna jechaadha. Borus biizinesii seera qabeessa kamiyyuu taanaan seerran nu eeyyamu kan hojjennu ta'a. Galii kana babal'isuuf yoomirree tattaafannee kan deebisne immoo misooma uummataaf lammiif kan oolchinu ta'a jechaadha. Mee kan barreen gadda wajjin wal bira qabnee haalaa laata garaagarummaa jiru. Dabaleera moo gadi bu'eera? Inni baay'ee dabaleera. Hangamiin? I think barreen gaddaa kan ture biliyoona 78 akkasii baran immoo biliyoona 93 dha. Itiyoo Telekoomiin hangammaatti guddina dhiisii bakka isaattuu deebi'ee performii yookaan raawwatee hin beeku yoomiyyuu guddachaadhuma deeme jechaadha waggaarraa waggaatti. Kun immoo akkuma sila jennee salphaadhumatti kan dhufu miti. Maaliif environment yookaan naannoon keenya tokko tokko kan nutti deemu ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf gatii warra kaan yoo ilaalte gatiin waggaa tokkoyyuu waggaa lamayyuu bakka isaa hin taa'u. Hin dabalama. Maaliif jireenyi dabaleera jedhama ni dabalama. Kan telekoomii yoo ilaalte garuu faallaadha. Yerooma hunda uummannis kan nurraa eegu gatiin Itiyoo Telekoomii hir'ateera kan jedhudha. Haa hir'atu gadaa bu'uu kan jedhudha. Hir'uudha ammayyuu baay'ee gadi bu'aadha. Namni garuu akkas eegaa akka tajaajila isa kaaniirree halkan tokkotti kan dabalamu miti jechaadha. Isa achi dhaabanii immoo galii guddisuun akkuma sila jennee burqaa galii yookaan karaa galiin dhufu revenue streamii adda addaa bal'isuudhaan jechaadha. So Itiyoo Telekoomiin bara darbes kan waggaa isa duraarraa harka guddaan guddatee galii isaa dabalee jira jechaadha. Gaaffiin kun ni xumura. Dhaabbanni keessan dhaabbanni Itiyoo Telekoom bara 2017 maal milkeessuuf kaayyeeffate yookiin karoorfate galii guddisuu ta'uu danda'a. Tajaajiloota amma jalqabe cimsuu waliin ta'uu danda'a. Walumaa galatti waan baran milkeesse caalmatti milkeessuuf maal yaade? Itiyoo Telekoomiin akkuma sila jenne egaa lead growth strategy kan jedhamu kan waggaa 3 bocee waggaa 3ffaasaa baranatti fufaa. Kana keessatti egaa akkuma waggoota darbanii Itiyoo Telekoomiin maamiloota isaa caalmatti gammachiisuudhaaf maamiloota isaa waan ta'aniif bu'oonni galiisaa isaanii baay'eetti akka isaan quufanii waan bareedaa akka isaan dabarsaniif Telekoomii irratti piroojektota baay'eetu akka hojjetamudha ammas qabannee kan jiru. Keessumattuu neetworkii babal'isuudhaan bakkoota tekinooloojii haaraa akka dhaloota 5ffaa barbaadan immoo dhaloota haaraa kan akka isaan argataniif namoonni dijitaalawaa keessa galuudhaaf irree ammas hanqina tokko qaban fakkeenyaaf bilbila bitachuudhaaf kan rakkatan jiraachuu danda'u kan akkasiis sabsiidaayizii goonee yookaan gatii isaaniif mijatuun biraan gahuudhaan wantoota akkasii kan itti fufsiisnu ta'a. Akkasumas dirqama lammummaa ba'uudhaanis hojiiwwan hojjennu bara 2017 keessattis olaantummaan kan itti fufnu ta'a jechaadha. Kanaaf walumaa galatti Itoophiyaa dijitaalomte dhugoomsuu keessatti hojii nurraa eegaman hunda ammas bal'ifnee galiidhaanis of dandeenye maamiloota keenya lammii keenya gammachiisuudhaa fi ammas kutannoodhaan hojjennee karoorfannee jirra jechaadha 2017. Kanaaf himee ergaa baga geessanii osoo dabarsitan. Baga geessan jala bultii 2017 jedha. Egaa barri 2017 kuni maamiloota keenya hundaaf lammii biyya keenya hundaaf bara nagaa bara quufaa baratti yaaddan hundi itti dhugoomsattan akkasinii ta'u lapheerraa isinii hawwina. Itiyoo Telekoomii faana taatanii jireenya keessanis akka salphiftan waabicha keessan asumaan isinii dhiyeessa galatooma. Ittaanaa hojii raawwachiisaa Itiyoo Telekoom obbo Tarreessaa Ballaxaa dhimma Itiyoo Telekoom waliin wal qabatee qaamni sadiirratti marii bareedaa marii bal'aa waan waliin taasifneef maqaa hordoftoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa baay'ee galatooma hojjettootaaf dhaabbata faanaafis hunduma keessan bara 2017 bara gaarii akka ta'u isinii hawwa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa qaamni sadii guyyaa dhaabbata Itiyoo Telekoom ilaalchisne mariin ittaanaa hojii raawwachiisaa Itiyoo Telekoom obbo Tarreessaa Ballaxaa waliin marii taasifne kana fakkaata.
Isin jalqabaa kaastanii hanga ammaatti nooliin waan turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.